Isin eessaan jira? Eessaan jira? Akkuma wallaatti saayiba Soorata isa nama. Eh? Esi jira san. Garta san. ajaa'iba Mootii as jira. Atuu sooressa. Ani. Ayy atuu firoo. Ana saayiba kan itti Oo firoo fi sooressaadha jijjiiramtanii dhuftan malee isin hin beekanii. Aboo maal taate bitti jijjiiramee saayiba Magarsaa jettee diini firoo taatee firoodha amma magarsaa ni hin beekan amma. Ni hin beekan amma firoodha magarsaa jettee dhufte malee isin hin beekan. Anoon tabe anoon la. Sooressaadha ati sooressa. maal si godhe sifata maal si Boof godhe nagala keessatti firoodha. aboo taate firoo miti saayiba keetti qaban Oo saayiban beekan. Nagala maal si keessatti. godhe taangi mul'atu Bismillah. hin beektu ta'e Quraatti bannuufi. quraanti bannaa jira si jabate Boo nagala keessatti. wanni kun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu jechuudha hordoftoota keenya. Walirraa bannee turre torbee kana akkas viidiyoo dalaguutti jiru torbee lama akkas geenye jirra. Ibsaan gaanii maraate yaanitti amma onni yoo jiranii. Ibsaa isintu waa itti godhee maal akkas nuun jiru jiran. Nuti dhimma ibsaa jechuun ibsaa dhowuu dadhabnee waa itti goona. Waa itti goone jechuudha kun maqaan balleessidha akkuma tana dura maqaan balleessu jiranii. Maqaan balleessu jiran malee ibsa akkas arraan tanamoo yoo mede saadis maddii dhaqee ilaalee ture khalaas duraan fayya qabaa ijoolluma santu waa itti godhee sooressaa fi firoo akkasuma jaa jiranii nuti ibsatti waan goonus hin qabnu way gooneneeti si yaannu ijoolleedha inni malee ifirraa dhoowwuu dadhabneeti miti ibsaa namni hawaa nama godhu nama ifirraa dhoowwuu dadhaban yoo nama akkas akkasii nama jabaa ni garta humnaanis nama caalee akkas akkasii godhu waa itti goota malee gaddeebinee waa keessaa ibsatti waan goonu nuti maqaa nu balleessuudhaaf akkuma tana dura jechuun maqaa biraatis nu baasanii maal tasfaayuu maal nu jaan akkasuma maqaa nu baamas hara biratti yoo maraatiin beeknu duraanuu ibsaa jechuun maraatudha duraanuu tana dura seeranii beektanii akkuma tana dura maarree arabaa maal jee maraatee ture wayyaa'ee ture akkasitti hin fayyine jechuun maraatti numa wayyootti miree way fayyidi numa wayyaa'ee malee hin fayyine gaafsanis ibsaan duraanuu maraatadha. Amma immoo sababa sanii amalli isaa ka duraanitti waan itti deebi'ee ijoollee isaantu waa itti nu godhanii yaanitti siirii itti godhanii meeniti warra nama siirii godhu fakkaanname yaanii immoo maqaa nu balleessu jiran tanuma isinii hin dhufne nuti nama siirii godhusii miti siiris maalirraa ibsatti siirii gooname ibsaa jechuun fila san hunda nama achi fagaatee wanni godhanii siirii itti godhanii miti. Siirii nuti siirii nama ibsaadhaa miti nama tokkotti siirii godhuudhaaf yaada sin qabnu karoora sin qabnu kun yaada keenyaa miti. Akkasitti isin wanni isin beeku qabdan hordoftoota ibsaa ta'eesis hasaadis ta'eesis guutumti keessan isin sobu jiran malee amma fakkeenyaaf isin sobu jiran malee siirii nutti godhanii nama raachanii maal nu godhe ibsaan maal nu godhe siirii itti goona nuti dhimmi keenya dhimma wallola dhimma dhuunfaa akkasi malee sana jechuun humnaan ifirraa dhoowwina malee nuti harkaan ifirraa dhoowwina malee humnaan ifirraa dhoowwina malee ibsaa dadhabnee siirii itti goo bakka saniin akka yoo isinuu akka yoo nama yaadu taatan isinuu ibsaan nama siirii itti godhamuu miti jechuun ibsaan ijoollee isiniin jennee jirra akkasiiti malee ibsaa yoo qabuu barbaannes qabbaaneetuma qabna amma torbee kanaaf akkas hojiidha bakka biraa waan yaaniif tanaa daddanu tursiise malee ibsaa qabuu dadhabneetii miti. Immoo isin siirii itti gootanii nuun jettanii koomentii jalatti akkas wanni jiru jirtan immoo nuti warra siirii nama godhu sanii miti asumaan tana beekuu qabdan jechuudha. Dhimma ibsaadhaa akkasanii hasaadi immoo saadis dhufee laale maqaa nu dhahee nu fakkaatti. Maqaa nu dhahee isaan malee hin jirru diina nu malee isaan malee hin qabnu akkas jee taase ibsaa. Okay akkasaniiti saad dhufee baga gammaddan nuun jee jira. Nuti dhageessaa isaatti waan gammannus hin qabnu baga itti gootan baga gammaddanii jechuun maalitti gammanna fakkeenyaaf maaliif gammanna jechuun ibsaan duraanuu maraattu ni beektanii tana duras yuutuuba isaa jala deemtanii ilaaluu dandeessanii araban jaaradhe maarreeyye hedduu takka maal jee khalaas sanumaa itti deebi'e malee nuti nama siirii namatti godhuu miti nama siirii godhuu hin feenusi siirii waan taates ni beeyna hanga ishiin badduutis taates ni beeyna akkasaniiti immoo sa'aatuu ibsaanis maraattu adis maraatu makka isaati isin lachuu maraattu jechuudha waa takka keessa hin jirtan osoo silaa nama waa yaadu taate baga gammaddan nuun hin jettu turte silaa nuun beeytu tanaafi ani jechuun tana duras ibsas qabeetiin nin qabajee qabeetiin akkas godhee ture agarsiisatiin jiru sis immoo mana si dhufeetiin sababaa keessummaan si maddii jiruutiin guyyaa san lubbuun si baate san booda si barbaadatiin ture sin garree garuu manas ni jijjiirratti yaanii Samboota guyyaa meeqa mana keetti deebi'ee mana sin jirtu akkas ibsaanis hin jiru mana duraan itti beeknu ni jijjiirratanii
guutumatti magaaluma sanuu ni jijjiiratan isaa walumaa galattu immoo warra deemanii achi ibsaan maraatummaan isaa ta duraanii itti kaanan bas isaan itti godhee jettee baga gammaddanii nu jette ibsaan duraanuu maraattu jechuun maraatan ni wayyaa malee hin fayyu akkuma jaan sanumaa itti deebi'e malee nuti waan namatti goonu hin qabnu ni dhageessaa. Isinis hordoftoota wanni isin beekuu qabdan nuti nama siirii namatti godhuu miti tunnu jechuun maqaa nu balleessuu fi duraanuu jibbansa keenya waan qabaniif jecha akka diinatti waan nu laalneef jecha akkas waan ta'eef diina kee tokko karaa argatte hundaan maqa balleessuu fi adda fakkeenyaaf. Saniif amma isaan kanarra dhimma kanarra hojjetanii maqaa nu balleessu akkas jedhan malee dhimma nuti siirii itti goonee maraachinee maal goonuu nuti ibsaa qabneet waan akka inni asii bee hin dubbadhu yeezan gabbee dubbate hunda lammaffaa qabnee gaafanna malee yoo ta'es harkaan qabnee gaafanna malee siirii itti goonee wanni jennu miti. Wanni isin beekuu qabdan. Akkasaniitii sa'aatis ta'e walaa ibsas ta'e hundumti keessan walaa hordoftoota isaaniitis ta'e maqaa nu balleessinaa isin jechuu barbaadetti ibsaa deemtan adda wallaannattan deema karuma biraa wallaannadhaa malee maraataa keessan duraanuu wallaannattanii osoo hin fitiin haada irraa hiitan ture. Saniifi deema duraanuu osoo hin qulqulleessin irraa hiitan. Deema deebisaadhaatti wallaannadhaa. Tana keessatti immoo sa'aatis ta'e magarsas ta'e viidiyoo immoo hojii waraabisanis. Toota isaatis ta'e kasaatis ta'e hundumti keessanuu akka waan akkana maqaa nu balleessin. Isin himeetiin jira. Naafi firoos tana keessa nun naqina dhimma tana keessa nun naqina. Fadhu maraatummaa isaa fadhu haa maraatu fadhu haa. Nu jechuun maraatummaa isaatis hin feenu. Fakkeenyaaf isiniif gara akka inni maraatus hin feenu. Yaani jireenya isaa osoo adabatee numa jiraatee feena malee jireenya isaa kan nagaa jiraatee feena malee maraatummaa isaa hin jaalannu fakkeenyaaf amma akka diinatti wallaallami. Amma akka mataa kiyyaatti amma maraatummaa isaa hin qudhuuf fakkeenyaaf ni jiraami mucaan kun xiqqaa kana. Nagaan jireenya isaa akka namatti haa jiraatuun fada malee maraatummaa isaa hin fadhuun immoo tana keessatti warri maqaa nu balleessitan viidiyoo waraabdus sa'aatis ta'e hordoftoo warri koomantii jalattis deemtanii nu abaartan akkas waa hedduu takkaa jira dhaabbadhaa jechuu barbaadeeti ibsaa deebisanii haa wallaananii fakkeenyaaf akkas malee nuti siirii itti goonee maal jettanii kanuma biraa yoo siirii ta'es kanuma biraa laalladhaa malee kara keenya nutti asiin deebisinaadhaa please. Akkasaniiti wanni dhufneefis tanuma himachuu fi dhaamsuma kana viidiyoo garraanii dhaamsuma kana kalas jidduun nan himadha jee dhufe akkas ta'e tanan booda immoo sa'aatis ta'e abbaa warra magarsaa warra viidiyoo hojii waraabutee immoo warri maqaa nu balleessitan tana booda if eeggadhaa isin jechuu barbaadeeti hedduu akkasitti haasa'uun dhufne maquma nu balleessuu kanarra waan viidiyoo kalas ta'e isaatis argee waan ta'eef tasaatis ilmaa irraa guddaa sa'aaddu nu aarsee baga gammaddanii nuti bara akka waan numa beekuu takka gardee akkasitti saat ni jarjartatee kun hedduun jarjariin akkasii dhaabbadhu siin jechuu barbaadeeti. Kana dura osoon dhaabbadhu siin jehuutiin jarjartee akkas waameeqa taatee jirta. Waa hundus agartee jirta. Ammas dhaabbadhu siin jechuu barbaadeeti. Immoo ibsaa innaan ta'e ibsaadhaa rabbi haa fayyisu. Ani hachuun hammeenya isaa hin barbaadu. Hammeenya isaa hin barbaadu rabbi haa fayyisu garuu. Immoo karaa warra dhukkuba siirii yoo ta'es karaa biraa deemaa barbaada nama duraan takkaa ni jiraami nama duraan inninis takkaa wal dhabdee qabuun mungkin innis waan akkanaa waan namarratti dalagee jiruuf yoo taates hin beekne faa malee takkaa namni sun faan irraa hafalatu malee karaa keenya isin qabanii jechuu barbaadeeti akkasitti hordoftoota keenya tanuman isinitti himuu dhufeeti akkasaniiti dhimma kiyyas ta'e hafiros ta'e firoonas zabana kan akkas waliin garree turbii kan akkas waliin garree tanarratti immoo naaf firoodha kan maqaan badu jiru akkuma agartan kana tanas firoo dawwaleetiin gaafadhaa waan akkana inni akka inni quban qabnes nin beeka garuu osuma beekutu garuu immoo raguma akka taatuuf hin dawwalee gaafadhee waa hunda isinii hima tana booda immoo waan akkanaa nuti hin yaadinaadhati hordoftoonni immoo warri koomantii jala deemee isaanii maarree jechuutanis nu dhiisaa jechuu barbaadeeti waan akkanaatti nuti waan akkanaa namatti hin yaannu ilma namaa abbuma fadhee osoo ta'an akka mataa keenyatti ilma namaa abbuma fadhee osoo ta'e waan akkanaatti hin yaadu fakkeenyaaf karaa biraa dhimma khalaas wal dhahiinsaa kun lolli haa jiraatu malee waan akkanaa hin yaadu ana ilmuma namaa abbuma fadhee addunyaa kanarra jiru waan akkanatti hin qurdhuuf akkasaniiti kana hunda firoos ni dhufa firooma boruuf akkana dhufuun olu oggo inni dhufes waa hunda ni gaafadha waan akkana jechuun firoon godha je'ee yaadii osoo hin ta'in viidiyoo maanas bee haa himu jechuun maqaa nu badu jiru kana akkasiiti waan akkanaa tan ammoo nuti hin beeknu
amma sirra deebiitiin isinima warri koomantii hordoftoota ibsaas fi hasaatee please waan akkanaa nuti yaannetis hin beeynu waan akkanaatis yaadus hin beeynu ganaafillee yaaduuf hin teenyu koomantii jalatti maqaa nu balleessuu dhiisadha isinin jechuu barbaadeti waan akkasiisanii hedduu haasa'uufis hin dhufne tanuma maqaa nu bade kanan kalaas isinii muufe amma sirra deebiitiin isinin jaa please warri koomantii jala nu dhiisa nuti waan akkanaa hin beeynu ibsaa rabbi haa fayyisu walumaaf du'aay wal anis isinumaa wajjiniin du'aay godhaaf ammallee irra deebiitiin rabbi haa fayyisu sun dhimma nuti jechuun dhimma walloon akka isaa jiraatu malee waan akkanaa iyyaannusi yaannetis hin beeynu waa hundaafuu yaa ibsaadhaa rabbi nu agarsiisu eega inni fayyetti immoo dhimmi keenyas ganaa hin xumuramne eega inni fayyettis walitti deebinee gana finna saniifuu immoo ammas irra deebiitiin isinin jaa warri koomantii nu dhiisa nu qosadhaa isinin jechuu barbaadetti akkasiitti hordoftoota kiyyaa amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan tura akkasiitti nagaan turaa qofa osoo hin taane maqaan nu badu jiru kanas isinis nu gargaaradhaati nurraa dhowwaa isinin jechuu barbaadetti waan hin taane maqaa nu balleessu jiranii waan an takkaa jireenya kiyya keessatti yaadetis argeetis hin beeynetu warra na mudate tan ammoo walumaan taati nurraa dhowwaa jechuu barbaadetti ammasittu baay'ee